Jiraattonni magaalaa Adaamaa OMN waliin turtii taasisan eenyummaa keenya bu'uureffatee rakkoon nu mudatu yeroodhaa gara yerootti hammaataa dhufuun nu yaaddessaa jedhan. Uummanni Oromoo biyya isaatti akka lammii lammaffaatti ilaalamuun sirrii miti kan jedhan dhalattoonni Oromoo magaalichaa adeemsi jibbaa Oromummaa magaalichatti babal'ataa dhufe yeroon fala argachuu qaba jedhaniiru. Muhammad Siraaj yaada isaanii qindeesseera. Akka jiranitti ilmaan nafxanyaa guutee jira. Sabni Oromoodhaa dhiibbaa qaba. Rakkoon Oromummaadha rakkoo tokko. Adaamaa keessatti dhugaa sitti himuudhaaf sabboonummaa Oromummaa magaalaa kana keessa jiru waan tokko arguu hin dandeessu. Yeroo hiriira nagaa baane sanarratti waan rakkoo qeerroo magaalaa hawaasa magaalaa kanarra geessu agarsiiftuu dhugaa dhachuu hin danda'ama jechuudha. Oromoo jechuun yeroo sireebsituudha magaalaa Adaamaa keessatti. Afaan Oromootiin hin dubbadha jennaan yoo namni galagalees ilaala akka afaan Oromaatti. Afaan Oromoon haasa'uun aadaa Oromoo sabboonummaa Oromoo agarsiisuun akka waan baadiyyaarraa dhufettis ilaalaniin warra baadiyyaatti dhufes hin jedhan. Abbaa qeerrooti jedhanitti nama sagaltaanii jaarsa yoo xiqqaate nama umurii 60 magaalaa kana keessatti tumanii namni sun yoo xiqqaate nama waggaa 16 mana hidhaa keessatti umurii isaanii dabarsanidha. Akka lammii lammaffaatti ilaalamee jira. Fakkeenyaaf naannoo hospitaala irratti jechuudha. Gaafa namni keenya nama 80 ol reebamee hospitaala galu isaan gaafachuuf namni gaafa deemu daayirekt nafxanyaan jechuudha. Alaabaa isaa fannifatee yoo xiqqaate kilaashii 15 ol hidhatee ba'ee jechuudha. Kana jechuun maayini biyyi kan keenya ta'uufiyyuu nuuf hin galle haalli isaayyuu. Nutis qeerroo magaalaa Adaamaadha. Hawaasni magaalaa Adaamaadha. Jaarmiyaa keenya cimsinee tokkummaa keenya ittisuu qabnaan jabeessuu qabna. Rakkoo kana furuudhaaf tokkoffaa uummanni gurmaa'ee dhimma kanarratti dubbachuu danda'uuti qaba. Dhiibbaa bulchiinsi magaalaa ija godhatee argee rakkoo kana rakkoo dhugaadha jedhee rakkoo kanaaf deebii gabaabaa kennuun jiraachuu qaba jechuudha. Tokko kan akka qeerrootti immoo akka hawaasa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti immoo an Oromoodha jedhee dhimma Oromummaa irratti dhimma bulchiinsa magaalaa isaa keessatti dhalatee keessatti guddatee irratti magaalaa kan kooti jedheetti boonuun dirqama hawaasaa jechuudha. Caasaatiin wal gurmeessanii qeerroon Oromoo lafa jiranitti wal gurmeessanii nageenya keenya filannoon fuuldura itti deemnu kunillee karaa nagaatiin akka adeemsifamuuf tokkummaan keenya cimuu qaba.